Ashama harka fuune hordoftoota keenya arraantanaa mallattoo dhukkuba kalee shan qabadeetinis fidaadhee wantoota gochuun nurraa eegamullee walumaanii qabadeetiniif fidaadhee na hordofaan isiniin jaa. Egaa tokkoffarratti naannoo ijaa fi fuula keessumaa ganama dhiita'uu yookaan dhiita'uun, lamaffarratti miila lamaan naannoo koomee dhiita'uu, sadaffarratti humna dhabuu, fedhii nyaataa dhabuu, maashaan qaama namaa dadhabuu yookaan caccabuu yeroo dheeraadhaaf ol deebisiisuu yookaan balaqamuudha. Afuraffaratti fincaan keessaa dhiigni jiraachuu garmalee yookaan dhiigni jiraachuu fi garmalee diimachuu fincaanii garmalee kofaa'uu kan jennuun jechuudha. Hoomacha'uu haakii fincaanii kan duraanii irra baay'achuu yookaan xiqqaachuudha. Shanaffaratti hirriiba rafuu dadhabuudha. Gogaan ofii yeroo mara gogaa diraay ta'uu yookaan goggoguu fi hooksisuu akkana qaama nama nyaatu nama goossuudha. Mallattoowwan armaan olii kana yoo qabaattan gara mana yaalaa deemuun fayyummaa keessan mirkaneeffachuudhaaf qoratamuun gaariidha isiniin jaa. Qoratamuun alatti maal gochuudha qabna kalee keenya eeggachuu dandeenya kan jedhuuf, tokkoffarratti bishaan ga'aa ta'e liitira 2 guyyaatti dhuguu, yoo fincaan nama qabu yeroo dheeraaf ittisuu dhiisuu, dafaneetuma fincaanuu. Lamaffarratti qorichoota analgesics yookaan baay'isanii fudhachuu irraa of qusachuu, qorichoota hunda kan keemikaala ta'een hunda isaa jechuudha fudhachuurraa of qusachuu. Sadaffarratti ashaboo baay'isanii nyaachuu dhiisuu, nyaata pirootiinii hedduu qabu yeroo mara soorachuu irraa of qusachuu. Afuraffaratti alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu fi tamboo tasuma xuuxuu dhiisuudha. Alkoolillee dhiisuu bakkatti isinii ja'anii. Shanaffarratti hirriiba ga'aa ofiif kennuu danda'uu fi infekshinoota xixiqqoo osoo hin tuffatin yaalamuu qabnan jaa. Fayyaan faayaa waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha. Egaa warreen chaayinaala keenyaaf haaraa taatan chaayinaala keenya osoo sabiskiraayib hin goone, osoo sheer waliif hin goone biran kutinaan isiniin jaa. Galatoomaa.